Akara yaaniiti ergan achi gadi jechuudha. Nu illee argine ergisiiti isa tokko akkas ta'ee jedhaniin fidanii natti agarsiisan suura sana natti agarsiisan iyyuu malee ani iyyuu argee miti jechuudha yeroo sana ergisiitiin galee arge malee. Hindi geera moreemma mataan isaa moo maalidha waan diimaatiin hidhate? Ay wanni uffata sanatu diimaadha kan inni ittiin hidhate malee ni geera. No. Uffanni adiidha. Uffanni adiidha irratti achi qaba kaamera. Kunoodha. Uffanni diimidi wanni. Okay. Maal kaanota rehaadho furmaata sinii goona yoo dandeenye himadhaa rakkoo keessan maal taatan sila nama baay'ee taatan akkamitti bakka tokkotti rakkattu. Rakkoodha bari ijoolleen biyya kana dhuftus miidiyaa irra ijoolleen miidiyaan fayyadamne baay'ee miidiyaatti hin baanetu jira. Nama koo ijoollee konfidensii miidiyaan qabnetu jira rakkoodha. Yeroo deemanu tana dallala bareedaan deeman yoo jedha akkanatti deeman osoo hin dambaabatin dallalli hattuu jira. Mee namichatti sheer godhamee joorri beekta. Irra sheer godhaa suuraa isaatiillee fidaa kaaya namni suuraa yoo kaayan malee hin dhufu waan taateef. Kuni waan laaftuu miti bara. Inni waan na dhufuun suura namaa kaa'uudha. Daarektiillee daawwachiisnee namoonni ufanii nu gaafatan jiran illee jiru. Ufanii nu gaafatan jennaan. Natti himi mee bilbila isaa. Akkasuma miidiyaa irratti himanne jennaan. Bilbila isaa natti himi. Bilbila isaa natti himi. Bilbila isaa. Koppi linki godhamee jira taap godhaa. Maali nambaa sareen? Nambaa. No qoisi basu dhaqee nama mucaa sana beekuun beeka malee ni mucaa sana hin beeku beektaan TikTok isaallee masaallee hin beeku jechuudha. Mee maqaa TikTok sanatti himame. Tokko namarraa damisoo haa ta'u. Abdii Wallaggaa sin jedha namarraa damisoo sin jedha. Abdii Wallaggaa isa kamii? Meeqa followers meeqa qaba? Isa kanadha moo? Diimaa wayiidhaa mucaa xiqqaadha ka sookelee wayii kana natti mul'achaa jira Abdii Wallaggaan. Isa miti. Abdii Wallaggaa kan jedhu baay'eetu jira ka. Kopi linki godhamee. Namni akkatti hin dhufu bari suuraa isaatillee amma hin garree namni akkatti hin dhufu tana lakkoofsa isaati kananii irra dawwalte kallattiidhaan. Ati ni beekta moo caalaan beekta ture ijoollee kana? No hin beeku ani san beeku. Okay. Sodaa tokko malee rakkoo keessan himadhaa ijoolleedha. Yoo rakkoo qabdu ta'e ofii keessan rakkoo qabdu. Yoo rakkoo hin qabdan ta'e immoo rakkoo keessan himadhaati inni isaa dhufuuti gara furmaataatti deemna. Sinis rakkoo qabdu bari ijoolleen keenyadha. Ijoolleen keenyas rakkoo qabdu. Jalqaba gaafa biyyaa dhuftanii hojii biyya ormaa dandeessanii hojjettu yoo ta'e koonistiraakshini hojjettu yoo ta'e hojiin hin ulfaata jedhee namni tokko gaafa sin fidu dhuftanii immoo hojiin gaafa sinitti ulfaatu rakkoo hamaa keessa seentu sinii galee. Akka biyya ta'anii ilaalan miti ulfaata hojiin biyya kana. Inni maal jedhee sin fide? Soba tokko malee dhugaadhaan dubbadhaa himadhaa isas finnee immoo wanta furmaata ta'uu malu gara furmaataatti goona. Inni sin dhufa eessayyuu hin dhaqu maal eessa dhaqa? Jalqabarraa kaasne gaafa haasofnu nuyi amma miti ture arganatti onlaayinitti baasnee haasa'u jammarree jechuudha. Yaa amma ammaatti immoo furmaanni waan hin argamne maafi dubbannees waan hin argamne waan hin qabne beekamu sin jenne malee amma miti dubbachuu jammarree jechaadha. Wanti nu sodaachisus immoo hin jiru maaliif duunee kaan eenyummaaf iyyuu hin hillu beekta. Kun kana ta'eetoo jiru jalqabarraa kaasee nuni gaafa biyya jirru hojii koonistiraakshiniitiin hin dhufne hojii nuti ittiin dhufne hojii paakingii ture. Hojii paakingii chokoleetaa ishee godhaa dhufne ture jechuudha. Isumayyuu dhufne immoo amma ammaatti nuni meedikaala sin galli ashaaraa sin laanne wanti tokko waan ta'uu qabu wanti nuti ta'e tokko hin jiru jechuudha. Sana darbees immoo meedikaala sin galiin ashaaraa sin kennin hojii hojjennee hojii dhaabbataa gallee hojjennee ruyuu hin qabnu jechuudha. Hojii kanseraa birrii harkatti fudhatiin malee hojii kanseraa hojjechaa turre amma ammaatti jechuudha. Kanatu jira. Kanumaan otoo jiru immoo jechuudha yeroo darbee onlaayinitti baay'ee gachifaa
baay'uun fa'aa Amaanu'eel fa'aa isaa turanii akkasumallee masiin jirti masiin fa'aa baay'ee isaa turanii yaa Amaanu'eel fi baay'uu fi geechifaa ufanii nu bira turanii galatooma jechuu barbaanna jennee irras immoo isa murtoo ta'u asii nu baasanii daangaa Saawudii kan isaan nu geessan ni deebi'an jechuudha. Achirraan kaanee gaafa baanee waan nu barannu baay'uun fa'aa ufanii wanta jiru keessaa ilaalanii deebi'an jechuudha. Ilaalanii amma danda'ame hiikatti kennanii galaniiru. Isaanis immoo amma danda'ame hiikattaa kennan malee erga isaan dhufanii deebi'anis immoo furmaanni argame tokko hin jiru jechuudha. Dallaalaanii humni nu fide ni erga asofneeti ijaan agarree hin beekne. Nu baqatee jira jechuudha. Silkiin irraan kaasu boo'isiin hin deebisu jechuudha. Kan nu faana jiru amma fe'eeyyuu amma ta'us gaarummaa ta'uu amma barbaadaa ta'uu jara inni itti nu kennetu nu faana jira malee isa argaasaayyuu amma erga gaafa dhufne kun hojii alama argine hin beekne jechuudha. Amma ni majammara qaraamaa keessa galee hin jiraan. Qaraamaa keessa galee hin jira. Hojii nuti inni itti namni hojii paakingii chokoleetaa shagoo ture garuu hojii namni hojjechaa jirru hojii kun istaraashiniidha jechuudha. Amma hin gadda hojii deeme achi keessatti hojii bultii lamaffaa deemeen gaafa lammaffaa dadhabeetiin aduu keessatti kufeetanii achi fuudhanii mana kiimina geessanii akka ta'etti waaqayyo na gargaare ooleeraa jechuudha waan hunduma isaafuu. Nuti dubbachuu sodaannu immoo nama kamiyyuu hin sodaannu maaliif gaafa biyyaa baane mana haadha keenyaa fi mana abbaa keenyaa otoo hin taane beenna akka hojiin cimoo jechuudha. Garuu cima baates immoo kanatti waliin galle jechuudha. Nuyi biyyaa gaafa dhuftan akka hojiin cimoo hin beektan isa jettanii fi hin beekna. Garuu hojii nuyi koonistiraashiniitti hin erginu akka ijoollee warra kaanii koonistiraashiniitti hin erginu koonistiraashinii hin dandeessanii kan isin hojjettan aannan shaguu chokoleettaa waan akkasii malee hojii keessan humna keessa waan hin beeku kanatti isin ergu yennaa walii galle tumne jechuudha. Saniyyuu miindaa walii galle hamma boqonnaa walii galle hundumaa haasofne garuu wanti nuti biyyatti haasofne dhufneef wanti amma irra jirru wal bukkee dhufaa hin jiru jechaadha. Hamma maattillee nuti rakkoo keessa jirra jechuudha. Nuti itti baanee dubbachuu isneef immoo yaa dubbanne waan furmaata arganne waan hin qabneef akkasumaan odeessaa jirama waan ta'eef kanaaf zim jenne malee waa biraa miti jechuudha. Walumaa gala ammas taanaan gara fuulduraattis waan abdannu tokko hin qabnu jechuudha walumaa gala. Dhukkubsannees furmaata argachaa jiru hin qabnu dubbannees immoo wanta deebii argachaa jiru hin qabnu walumaa gala jechaadha. Dallaalaa isa mucaa ammaa isaa namarraa yookiin abdii yommuu kana nuti ijaa fi argine hin beeknu walumaa gala. Silkiin irraan kaasu silkii jijjiirra gaafa dawwalullee sagalee keenya ta'uu bare hin cufa silkii jechuudha inni walumaa argama. Annu faana rakkachaa jiru immoo bakka kanaa ijoollee kudhan iddoo biraa naannoo ijoollee kudha ja'a iddoo biraatti naannoo ijoollee ja'a rakkachaa jira jechaadha. Ijoolleen ji'a sadii hojjetanii miindaa hin fudhanne rakkachaa jiran jiru. Ijoolleen ji'a afur hojjetanii miindaa hin fudhatanii rakkachaa jiran jiru jechuudha. Isuma irratti iyyuu nuti waan ittiin nyaannu waan ittiin dhugnus immoo ji'a torban lamatti birrii 20 fa'aa nuu kennamaa jechaadha. Birrii 20 birrii 30 fa'aatu nuu kennama. Nam sadii fa'aatu birrii 50 fudhataa jechaadha. Waan akkasii keessa jirra dubbachuu immoo sodaanne osoo hin taane akkasumaan ofuma keenya deebine isaa kokkobsachaa irra kanaaf isin jechaa irra malee waan sodaannu tokko iyyuu hin qabnu. Abdiin inni maannoo su eenyu jette abdii eenyu jette inni hin fayyadamu social media live hin ba'u. Hin ba'a garuu yoo as kana jala jiraachuu danda'a silkii namaatiin dhaggeeffata malee amma yeroo darbe Amaanu'eeliif baay'uun mana masii kanarratti dhufanii haasaa turan jechuudha. Baay'uu Amaanu'eeliif gechi silkii namaatiin jala galee dhaggeeffachaa ture gaafa nuti live irra xumurree baanu silkii daawwalee online itti baasanii na haasoftanii miti jedhe achumarraan xumura bakka amma voice isaa jira jechaadha. Achumarraan baasaa xumuradhaa achumarraan wanta jiru achumarraan xumuradhaa jedheetu erga nuti live haasofnee kaanee silkii bilbila nu doorsisa. Doorsisaa immoo nuti filatiin isaafnu wanta nu tokko sin qabu jechuudha. Otoo nuyi qaamaan agarree doorsayyuu barbaadu erga achirraan jammartanii achumarraatiin xumuradhaa jedheetu waan akkasii nu faana haasaa jechaadha. Kana yoo barbaadan irraa dhaggeeffachuu dandeessu. Kana biyyatti galchaniiru jedhee gashuu bira jedhu doorsaa jira jechuudha. Kanaatti nu doorsaa jira nu doorsaa asfeetiin saafnu yaa'u otoo qaamaan nu arginu doorsa ta'e bareeda wayin doorsifamna wayin doorsifna ture innaa kanatu jira. Erga sagalee kana geessin immoo erga dubbannees immoo furmaata wayin arganneefidha kan nuti sim jennee jechuudha malee dubbachuu sodaanne osoo hin taane yookiin immoo nama murtoo hin qabne miti nu keessa namni wallaalaan hin jiru yaa hundumtuu mataa isaaf hin beekaa jechuudha. Okay, inni akkasin fideen hojii isin hin galchine hojii tokko isin hin galchine kan isin dhuftan immoo pileeniidhaan otoo hin taane Somaalee keessa baasee isin fide jechuudha. Nuyi majammaraa wanti keessa ture kan dhufne jechaadha. Tikeettii mana normaalii nu kutanii gaafa boolee geenyu tikeettiin keessan feekiidha. Jedhanii booleetti nu deebisanii majammaraa birrii 300 walii galle booleetti deebine. Sanaa booda ammas immoo 150 dabalaati
achuma raannoftu tikkeettii an hunda keessaniitu gatiitu natti wadda jennaan 50 daballe 350 goone ammas innoo hin danda'amu mooyyaalee keessa baatu gaafa inni jedhu sumaalee keessa baatu gaafa inni jedhu 400 goone erga sumaalee geenye immoo birrii 50 dabaltan malee ammas tikkeettiin wadda jennaan 450 kaffalleetu humni as geenye jechaadha. Erga as geenye sima formaata waan argan nuyi baasee rakkoon qabu baasiin hojjetamee deebi'a garuu hojjennee deebisna kan jennu immoo ammas immoo yaa'u abdiin tokko hin jiru beektaa ufee ka'ee Boleh mata saat bahasa yang mana bahasnya ufne, kadang mereka tu nupe boleh tu nupe date car, kadang mereka tu boleh tu nupe date tu, asnu ke isen, nanti tu nuke ni ergasi mo, akan nuti bering kami ni mereka, malin jerat tu, kini mah malu jet, panjat wah tu apa, nama cas hasop sisa imbi, nubukia tu figure wan tu sarah egam, dalalu mami, akabiyum mati yo, akahirum mati, wajingku dan olah ada, akahirum mati yo, wan sarah egam tu ko, wan tu nuke tu ko singkabut, wah tu. Nuni gara-garuma biya fi asirra yoro biya jiru yoro inna jiru bira jiru fi gara-garuma nama asjara cukenya wa ko deduma ka wa ko yoro biya jiru tebaka yoro biya jiru silki yunura ka sen fana so nu asaf seture amma mo kama wa to ko yu silki zura kasu nu fana ha sa sin jiru chuda ina mayu abdi ma warra bukke jiru jira cha jira male au jang ko nakasa kalno ko da kanjenno wa to ko sarasa dihin kamno garu mo onurra mo isa daga utunna dubbata ya aman sisu hindanda ta jara kana kanjenno isatti amma tokko sawaane ni wala sara abdi tokko abdi waa tokko yung gamna jara wala magana nama me kasi wali gala abdi amma asiru jolle kudantu jira iddoo bira nama jaatu jira yesusi ijolle kuda ja isumatu fidera jolle kuda ja kana isumatu fide jolle godina tokko tap copy link share goda guys hundi keessan tap copy link goda dubbii kana erga eegalle xumuru qabna abdi azjala yoo jiraatte atisi eenyu jette maqaasa abdi mo maal jette namarra da misozema abdi da misozema maka ijjira makaan ID sattiin jiru eenyudha ID qaba miti seera qabeessa dhabni qaba ekko makaan ID makaan seera qabeessa isaa eenyudha namarra da miso namarra la dhaggeeffadhu yoo as jala jiraatte kootu kabajaan seeniiti wanta jiru dubbadhu atis sii galee yookiin dhugaa qabdataa yookiin immoo dhugaan qabdu ta'e namni kamiyyuu ni dogoggora kootu barreessi lakkoofsa tokko barreessi ol seeniiti wanta dubbadhu dhala namaatti innata akkasitti rakkisaa jirtu dhala namaa rakkachaa jira dammoo dhiira taatee namni dhiira akkasaa dhiira ta'ee dhiira rakkisu sirrii miti furmaata gochuudha maali birriin hin dhufa hin dhuma yoo furmaata gochuu dandeessa ta'e furmaata gochuudha maaliif ijoollee fiddanii rakkistu ijoollee sookilee ganaareefu umurii 21 keessa jiran hojii kana hojjettu kana ashagdu sana ashagdottani yoo construction galchite construction sin galchina jettanii fidu yoo fiddate itti gaafatamummaa isaa fudhattee umuruu dandeessa yoo ta'e hojii galchuu dandeessa yoo ta'e galchuu ijoollee haadhaaf abbaa jalaa fiddee birrii sangaa gurgursiiste horii gurgursiiste liqeeffatanii dhufanii biyya ormaatti akkas rakkisuun maaliif barbaachise yeroo hundaa bakka ijoollee Oromootu gochaa akkasii godha yeroo baay'ee ijoolleen Oromoo keenya rakkoo akkasii guddaa qabdu dhiira akka kee dhiira taate birrii dhufee darbuuf jecha dhiira akka kee rakkista biyya ormaatti fiddee siigala kuni deddebinnatiidha deddebinnati guddaadha kuni siigale mucaan kun amma har'aaf jalqabarraa gaafan kaaseen biyyatti jechuudha ijoolleen dura koofan jiru hinufu jedhee haasa'een ture jechaadha hinufu mucaa wayii tokko dura koo dhufee rakkoo gaafa irra ga'u hinufu kun ijoolleen akkasii rakkachaa jiru gaafa inni jedhu yoo nufi as ka'e yoo dhuftee as geesse rakkatte jedhe ani maatiin koo biyya jiru miti qaama jiru maatii koo qabsiifachuu hin dandeessa jedhee kanaatti kan na fidee jechaadha na fidee ka'e immoo kun amma qaraamaa keessa galeen ani qaraamaa keessa galeen jira jechuudha qaraamaa keessa galeen jira engadda gaafan dallaalaa sana bukkee loolee gaafan ba'u akka qaraamaa keessa galteettu hin beektu qaraamaa keessa galteettaa jedheetu akkanatti na taasee ani maal gochifan qaraamaa keessa gala ani sa'aatiitti nufee wanta irraa eegamu xumureera otoo jiru miti indegana amma viizaa lama faanaa hojjechiisan kanaaf viizaa kan koduraa gubateetu viizaa lama faanaa hojjechiisanii qaraamaa keessa galteetta sana jijjiiruuf immoo naannoo birrii 6,000 akkas si gaafataa na jedhaniitu isaan nama simjee taa'aa jiru jechaadha. Ela walumaa gara eenyu jette namarraa moo maal jette maqaasa? Namarraa dhamisa. Namarraa yoo as jala jiraatte kootu seeni yoo hin jiraanne garuu suura kee finna miidiyaa irra facaasna eessuma iyyuu seera jalaa ba'uu hin dandeessu sii gale dhala namaa fiddee yoo as jala jiraatte lumerra kootu yoo ammoo dhufuu baatte suuraa ta'e maxxanseetti karaa dandeenyuun sagalee taanee akka ati ganaa agartee nama kana kanallee fiduu hin dandeenyetti karaa cufnaa jechuudha kootuuti Dubaay keessa jira waan ta'eef seera jala eessatti ba'uu hin danda'u sii gale ijoollee 16 jechuudha walumaa gala kan inni fide
Ijoollee kudha ja'a ijoolleen ja'a naannoo ji'a sadii hojjetanii miindaa mammaan fudhanii rakkachaa jiru jechaadha. Ijoolleen kudhan immoo ji'a lama akkas erga ufneeti yoo barbaadan hojii nu gashu yoo barbaadan niisu hojii immoo jechuudha. Otoo ciisnuufaa ganama baroofanii kaa hojii galtuudha. Egaa kanarratti nuyi qursii otoo nyaatiin deemna achitti misaa nyaanna hojiin hin ulfaata achitti baqa ijoolleen inni kaan kubbsatee gala inni kaan kufeetu achi kaa baqa baay'ee kana jedhame dubbatamuu hin danda'u. Hojii yoo dhaabbataa ta'u rakkoon qabu torban kana hojii galtu yookiin immoo bor hojii galtu nuun hin jedhani. Ganama otoo ciisnuuti kaa hojii galtu jedhu sa'aatii 11tti deemna sa'aaticha qursii hojjetachuun hin jiru akkatti deemna. Ganama sa'aatii 4tti hojii baana erga waan ta'e baqa hojiin baay'ee ulfaata kana keessa jira baqa baay'ee ulfaata. Inna ijoolleen kudhan akkasitti jiru ijoolleen ja'a immoo ji'a sadii fixaniiru miindaa fudhanne amma akkatti rakkachaa jiru jechaa isaanii. Ayyee namarraa yoo as jala jiraatte seeni kottu yoo jala hin jiraanne garuu ammas taanaan kabajaan seeniiti kottu furmaata laaddu yoo furmaata laachuu hin dandeenye rakkoo miti dubbii kana qabne irra waan ta'eef seera jala jirta.